Ashama harka fuunee jirtu hordoftoota YouTube chaanalii Abbush Mobile App ta'u YouTube irratti viidiyoo nama tokko daawwattanii liinkii sooshaal miidiyaa isaa argachuu barbaaddan akkamitti argachuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Asumaanis warroonni gaafii garaa na gaafattan, warroonni loogoo hojjechiisuu barbaaddan, warroonni PayPalin isiniif banamuu dide karaa nama isinitti agarsiisu kanaan liinkii kiyya argachuu ni dandeessan isiniin jedha. Egaa YouTube irra seenee isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf viidiyoo kan argaa jirtu viidiyoo kana daawwattanii jechuudha. Abbaa viidiyoo kanaa dubbisuu barbaaddan liinkii sooshaal miidiyaa isaa salphamatti more kan jedhu kanarra kilik gochuudhaan achi booda akkana loftanii ammas maqaa chaanal isaa irratti kilik gootanii more yoo jettanii bilbila keessanii irratti yeroo tokkoon isinii baasuu illee danda'a. Achi booda akka kanatti erga isiniif dhufe booda ammas more kan jedhu kanarratti kilik gootanii achi booda akkana loftanii akkana yeroo isin loftan kunoo liinkiiwwan sooshaal miidiyaa isaa as jalatti argattan jechuudha. Nama kamuu liinkii sooshaal miidiyaa isaa YouTube jala yeroo kaawwate more kan jedhu irratti kilik gootanii akka kanatti isiniif baasa jechuudha. Kunoo amma fakkeenyaaf Malkaa Tiyuub liinkiin sooshaal miidiyaa isaa kanneen jechuudha. Asiin kan argachuu dandeessan. Kunoo Facebook, Telegram, TikTok, Instagram, Snapchat liinkiiwwan isaa as jala kaa'ee jira jechuudha. Asiin kallattii maan dubbisuu dandeessan jechuudha. Abbaa viidiyoo kanaa yookaan immoo abbaa chaanaala kanaa asiin dubbisuu dandeessan jechuudha. Inni itti aanu maal inni viidiyoo YouTube irratti yeroo daawwattan viidiyoon daawwachaa jirtan sun qulqullina yoo hin qabu taate viidiyoon sun kwaalitiin isaa gadi bu'aa yoo ta'e asuma viidiyoo irratti al tokko kilik gootanii mallattoo siitingii kana irratti kilik al tokko gochuudhaan kwaalitii kan jedhu ni jira. Kwaalitii kan jedhu kana irratti kilik gootanii achi booda akkana yeroo gadi buutan advaansed kan jedhu ni jira. Advaansed kan jedhu kana irra kilik gootanii kunoo kwaalitiin viidiyoo kana hanga 1080tti jira jechuudha. Yeroo hedduu garuu 720 irra kaawwattanii yeroo daawwattan bareeda. Neetworkiin keessan saffisa yoo qabaate immoo 1080 irra keettanii kwaalitii baay'ee bareedaa ta'een viidiyoo YouTube irratti daawwachuu ni dandeessan jechuudha. Akka kanatti liinkii sooshaal miidiyaa nama tokko YouTube jalaa argachuu ni dandeessan jechuudha. Viidiyoon har'a isiniif qabadhee dhufe kanuma hanga viidiyoo itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagaan tura.